السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليوانتي كالواني في كاروان أكم نجاجرتو هيا كيساني وجرات تاني سنين زلا. أما اللي جرو بريدو كيس ربي نسين هاجرات جسو. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. دعاء تنموت أسمان إسنيفس أنافس فادا قبدي والرافة يدم ربي النحاتا سيسو جزم كميو قلقلتس جنامتس سياسدي سننزله أسمان أما سوفا ديكويدا warra amma biyya ormaa keessa ture odoo hin taane warra haarawaatiif waan kana waan argisiisuuf amma fakkeenyaaf ani ji'a keessatti guyyaa takka makiinaan dhiqa jechuudha soofaa fi lafallee lafa yeroo torbaanii makiinamaan dhiqa lafa jechuun minxaafa lafaa kana jechuudha amma akkana jira inshaallah gizee dhiqee booda mootuu isinitti argisiisan agartanii kuni saamunaadha kan ittiin dhiqu. Kuni kilooroksii mul'awwana jedhaniini kilooroksii yookiin biyya keenyatti afaan biyya keenyatiin hin beekne barakiina moo maali jedhanii na fakkaate isa kana kuni ka uffata gurraacha yookiin bulee diimaa kanneen ka dhiqamu kilooroksii irra gosa lama sadii hiyyuu ni beeytanii kun immoo ka minxaafati minxaafa miicama kun leenoo ni urgaa jechuudha homo fedheenuu yoo dhiitan ni urgaaya shinti beet illee ni dhiqama uffata illee ni miicama minxaafa illee ni dhiqama inni kun isa kana kan amma fuudhe kana argitanii jirtan amma akkamitti dhiqa kuni ganaa dhiqoedha amma mootu makiinaan odoon taane harkumaan dhiqa kunoo eegalee jira beebii tiraasii immoo ni miicama irraa baya waan ta'eef obbolee wanti asumaan kun beebii tiraasiidhaan inni beeytanii kun irraa baya ni miicama gassaalattis miicame harkaanis miicanii ni miicama kana ganaa dhiqu kunoo amma ka dhiqe kino argitanii kuni ka dhiqe jechuudha siin dhiqee jira inshaallah yeroo xumurames isinitti argisiisa ani amma maraayyuu kurree takka takka qicadhee jira asitti jechuudha kunoo asitti qicadhee minshifeen tuniittaawwan noofichaafi kaasatan addatti jechuudha soofaa qofaafi wanni biroo ittiin kalaa'u soofaan kuni soofaa waggaa 20ti soofaa waggaa 20 agarraa haarawummaan akkatti jiraachuu maaliif firee akka qulqullinni meeshaalee umrii kaa'u asumarra haa barannu biyya ormaa deemuu bichaa miti waalee irraa haa hubannu warra ofis jijjiiree aanaalii ofillee jijjiiree biyya ofillee jijjiiruu rabbi nu haa taasisu asumaan asalaalaa isiniin jedha kinoo inni amma dhiqame kun akkam jira kan dhiqamiin hoo akkam jira kun asiin salaalame kun hin dhiqamne jechuudha kun amma qoshaashaa qaba awwaara qaba torbaan keessatti si'a takka huccuu kanaan rigee dhiqa ji'a keessatti si'a takka makiinaan dhiqa kanaafi qulqullinni yoo eegame meeshaan kamiinuu moofa abbaa fedhe yoo ta'e umrii dheeraa qaba argitanii amma akkamitti akkani dhiqu kuno cuunfee jira kana rigaggatti ni riga jechuudha inni kun inuma yoo rigame akkamitti kun bakka qoshaashaan jirtullee harkuma keessanii riitanii fakkeenyaaf namni garii maaliin dhiqaa forshaan dhiqa soofaan forshaan dhiqanillee ni jira soofaan immoo yeroo kaan makiinaan dhiqanii yeroo kaan minshifee yookiin fooxaa riganis ni jira fooxaa adii jibrii hin yaafnellee ni ta'a ittiin riguu dandeettan ka jirbii yaasummootu jirbiin sun itti maxxanaa booda gizee makiinaan dhiixanitti isin azzaba isiniif hin tolu jechuudha bulee wanti kanaafi asumaan nama waa hubatu rabbiin anaaf isinis haa taasisu jabaadhaa keessatti warri haarawaa warri duraan as jirtan irraa beeytanii forshaan maal isa miidhan isa hiyyaasa hin ciccira gaafa ciccirallee nuti dubbatarra isinuma ka jirtan mana namaati isinumatti dubbatanii
forshaatti hin gaminaa gizee gaarii hin shifema. Irra caalaa dalagaan biyya ormaa malaani malee humnaani miti. Malatti fayyadamaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Asuma irratti isin irraa dhaaba. Awwal isas argitanii akhirri isas kana kun. Katti bareedee qulqullaa'ee haarawaa ta'ee jira.